واي عايز من بتيجوا جي أنا ما أقول واي أكس أنا جاتني أكس نافوتي نم موتي كوجرا نم ما فكس كود وقارب بيجرا أنا إيه نم نرجع عند تاسع ونات جيتان جولين لايك جولين فاميلي كوتي تو كيرا أكس كودوم يروجلو نمني بتامي كرم وانسا وكانوا even engad abdi tilay manturu abdi fana abdi beku abdi tilay manturu makanya nam timunda bayi sagarama juga nah like isin akas kucung kesan bayi ani akan calak tuh jalan akan ani isin mal nagotan sitan akan ani nama adata itu filalu nagotan akan calak tuh jalan nagotan na baik ini sinjalat baik ini sin kabaja mufata majirata kabajama kabajar gata bakadin tan hindat waqayu sin fana to waqayu anana gudisi waqayu anan namagod waqayu bakakasi ana afkendi ini waqayu sun sin fana to bakadin tan hindat garif garuman mana kesan garif garuman sindira garif garuman sin wajin garif garuman mati kesan inda wajin atau an baike sin daya juga kana ko kesan tile yoron da jirtu bakka jirtani kuwa kayo suna yi najirata ulfata jute amin jettan rachun le bayat jalan na upulesa kenya kuma bayya to ጣበና ጀልቀበ ከነምበና እኔ ምን እንደምላችሁ አላውቅም ከነኔ ላለ ሲፋ ከነሞ ቆይ ከነ ላላ ተመለስ ረቦት እንደፋር ከርኩት አበነሙ ራችሁ ይደረበ ገለተ ተበረ ራችሁ ይድወት ሲቂካ አቱ ሲቀመራችሁ ጥጋው ወደ ራኑ ተመልሶ ጋሜ ማራንካት እንዱ ኮፕሊንግ አድርጎት ራንካስ ነው ያጣው ሙሽኪል ዋው አሜዚንግ ራቻይ ኩኒ አነዳ ኩኒ ሀውላ kuno boleh sako ajola kunya desa da kuni wanito koye surah desa sar kita Jamila fide karte Jamila kon kamu ammanun gaftini is kon bakkumati goote finni man wan amne qabna wanati qabdun duma qabna ati kay agarsiis ka dabbadduti oy rabat me warqa sumali da kunin akkani kamne tashagame ya rabbi la jolle kanan undum tike sanada badin sabiran lingora sumanu ndagatina yalla iPhone abanamu iPhone agefada iPhone 16 Pro Max wow ini sa ambil foto ini betam arif new model kampar sarah vitamin dijualin betam wood dia nasıl kita gazal iPhone 16 Pro Max ilala oromo lali gafa wagar amo iPhone digdam niyo dufe abana mu bani my goodness malani singo da kwan malani singo wow na harat kana madrala Cara basa namnis isa sikene to na kinna wala kinna kabani wachu lidadi kanu osuma mortuu kanore inoraa jedha oromoon
namni waanuma facaase hammataa, waanuma maasii keerraa facaafatte hammataa, gaariis yoo namaa yaadde hammeenyas yoo namaa yaadde waanuma lafa keerratti facaafte hammataa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkamitti kana geessanii an obboleettiin keessan nagaa kooti, isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Isinis immoo akka nagaa taatan shakkii tokkollee hin qabu. Viidiyoo kana piliis hamma dhumaatti ilaala. Har'a immoo maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a akka viidiyoo jalqabaa irratti ilaaltanii dhaloota raachuutiin wal qabatee kennaa addaatu raachuudhaaf kennamee girri faamilii irraa hordoftoota isaarraa jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi innillee baay'ee gammadee kennaa isaaniitii fi kennaa kana immoo innillee baay'ee itti gammadee jira. Egaa namni yoo gaarummaa yaade, yoo waan gaarii yaade waanuma gaarii argata jechaadha. Biyya lafaa kanarratti hamma jiraattutti namaafis ta'ee ofii keetis gaarii yoo taate gaariidhuma argata. Garuu wantoota garaagaraa mucaa kanarratti ta'aa ture, garuu inni kana keessa darbee har'a baay'ee tokko gammadee jira innillee. Egaa namni akkuma viidiyoo kanarratti argitanii ijoollee faamilii isaarraa jechaadha. Kennaa addaatu kennameef jechaadha. Suuraa haadhaa fi obboleettii isaatii fi obboleessa isaa kan boqotee wajjin kennaa addaatu kennameef. Kanan biraa immoo aayifoonii jechaadha. Aayifoonii kennameef jira. Innillee baay'ee nyuedha jechaadha. Baay'ee itti gammade kennaa isaaniirratti. Maaliif namni kennuu odoon taane yaaduu isaanii bichaanuu gaadha. Egaa namni raachee jibba hin jira jedhee hin yaadu. Yeroo mara ijoolleen baay'ee namoota tokkuma darbeeti malee namoonni akka kootii raachuu dinqisiifatanis jiraachuu maltu. Egaa nama garaachuunis immoo maatii kootii jedheeti laayivii tiktookitiin guyyaa dhaloota isaa kabajachuudhaaf dhufe. Ijoolleenis immoo akkuma inni maatii kooti isin birattan kabajachuu dhufe jedhaniin nama baay'eetu guyyaa dhaloota isaa kanarratti illee argame. Kennaa girri faamilii kennaniifis hedduu gammadee, anillee hedduun gammadee fi dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan mucaan kun warroonni jalqabaa kaaftanii hordofaa turtaniin beektu. Raachuun namatti illee buu kolfaaf tapha isaa malee baay'ee itti gammadee innillee kennaa isaatti innillee dubbii isaa keessatti hani maatiin koo isinii yeroo mara kadhannaa koo keessatti illee isinii yaadadha jedhee dubbatee jira jechaadha. Dhugaa waaqayyo innaa keessattuu suura kanarratti baay'ee gammadee waan hin yaadne tokko takka yaadallee hin beeku jedhee ture jechaadha. Innaa anillee baay'een jaaladhee fi ture. Innaa jaalala namaa kan namaa kennu waaqayyoodha. Waaqayyo jaalala namaa isiniif haa kennu. Dhugaa waaqayyo jaalala mucaan kun namaaf qabu namnillee hedduutu isa jaalata jechaadha. Jaalala namaa immoo kan namaa kennu waaqayyoodha. Ammallee kanuma caalaa jaalala waaqayyo, jaalala namaas jaalala waaqayyo siif haa kennu. Lafa kanan ga'e waaqayyoodhaan kaleessarri har'allee hammas immoo gargaarsa keessanii nanas ga'e jedhee dubbatee jira jechuudha.